Qormaata Entrance amma ji'a lama qofatu si hafe. Ati immoo kitaaba baay'ee boqonnaa hin dubbisne lakkoofsa hin qabnee fi dhiphuu Entrancedhaan liqeeffamaa jirta. Akkamitti ji'a lama kana keessatti qabxii darbiisaa fida jettee yaaddoftaa jirta. Garuu namoonni qabxii guddaa fidan hundi waggaa guutuu warra qo'atan qofa miti. Namoota ji'a lamaan dhuma kana smart ta'anitti fayyadamanis ni fidu. Kitaabonni waggaa afurii si dura jiru si sodaachisuu danda'u. Garuu iccitiin qabxii 300 fi isaa ol fiduun kitaaba hunda dubbisuu miti. Har'a viidiyoo kanaan istiraatiijii saayinsawaa ta'e kan ittiin ji'a lama kana keessatti wanta barbaachisaa qofa qo'attee qormaata Entrance qabxii walakkaa itti galmeessitu isiniifan hima. Kun onnee si jabeessuuf osoo hin taane teeknikii qabatamaa ati booruu jalqabduudha. Kallattumaan gara viidiyootti haqeenu. Kutaa tokkoffaa seera 80 irra 20 amma kallattiin gara hojiitti haa gallu. Ji'a lama qofatu si hafe. Ati immoo baayoloojii, fiiziksii, maatis, ingiliffa, keemistirii, ji'oogiraafii, histirii jettee yeroo lakkooftu sammuun kee ni dhiphata. Dongori barattoota 90% hojjetan maali beektaa? Kitaaba yuunitii qofa irraa jalqabanii hamma dhumaa dubbisuuf yaaluudha. Guyyaa 60 keessatti kitaabota waggaa afurii fixuun ni danda'ama. Garuu sammuu kee waan hunda qabachuu hin danda'u. Asirratti saayinsii Pareto Principle seera 80 irra 20 jedhamu sitti hima. Saayinsiin kun maal jedhaa? Bu'aan ati argattu 80% kan dhufu hojii ati 20% hojjettu irraayi. Qormaata Entrance irratti qabxiin kee 80% kan dhufu mata dureewwan muraasa garuu murteessoo ta'an irraayi. Hojii keessatti jalqabaa halkan tokko qofa ofii kee kenni. Qorumsa waggoota 5 darban fuula kee dura kaa'i. Baayoloojii yookaan barnoota biraa tokko fudhadhu. Achi yuunitii kamtu baay'inaan dhufa? Jeenetiksii irraa gaafii meeqatu dhufa? Evolution irraa hoo? Herreega irratti maatriksii irraa meeqatu dhufa jedhee ilaali. Yeroo kana xiyyeeffannoo qormaataa mataa keetiin himatta. Asirraa ka'uunis mata duree kamirraa gaafii hedduun akka dhufu adda baasuu dandeessa. Kuni smart studyidha. Kitaaba hunda dubbisanii dagachuurra wanta murteessaa qo'atanii qabxii walakkaa ol fiduutu caala. Ati laabraarii ta'uuf miti kan qo'attu qormaata darbuuf kutaa lammaffaa sammuu informeeshinii itti qabatu. Yeroo qabdan hunda keessanitti fayyadamtanii dubbistanii garuu waan dubbistan sana dagachuu dandeessu. Barattoota koo dubbisuu fi qo'achuun garaagarummaa guddaa qaba. Sammuun keenya akka qoriitti yoo jalaan uraa qabaate bishaan itti naqxu hundi jalaan dhangala'a. Akka barataa Entrance tokkotti kutaalee lamaan kanneen jireenya kee godhachuun sirraa eegama. Tokkoffaa active recall yookaan of gaafachuu. Fuula tokko yookaan konseptii tokko erga dubbistee booda kallattiin kitaaba cufi achiin akkas jedhee of gaafadhu. Mata duree kana irraa waan ani yaadachuu danda'u maali? Yoo yaadachuu dadhabde sammuun kee leezii ta'eera jechuudha. Deebii sammuu kee adabi irra deebisi dubbisuu manna of gaafachuun harka 10 sammuu kee akka waan sana hin irraanfanne godha. Lammaffaa spaced repetition. Malli kun forgetting curve yookaan sarara irraanfannaa diiga. Waan har'a qo'atte boru ganama daqiiqaa 5f qofaaf review godhi. Sana booda guyyaa 3 booda irra deebi. Sammuun kee wanti kun baay'ee murteessaadha. Nan irraanfadha jedhee long term yookaan bakka yaadannoo yeroo dheeraa keessa kaa'a. Fakkeenyaaf herreega qo'achaa jirta haa jennu. Formula derivation har'a baratte boru ganama harka kee dhiqachaa formula sana sammuu keetitti dubbadhu. Guyyaa 3 booda yeroo qo'annaa biraa jalqabdu dura gaafii herreegaa tokko hojjedhu. Kuni informationii sana sammuu kee keessatti akka seef godhu si gargaara. Kutaa sadaffaa The Power of Past Papers. Amma wanta barattoonni baay'een itti dogongoran tokko isinitti nan hima. Ati yuunitii hundumaa qo'attee formulaa hunduma sammuutti qabattee garuu qorumsa waggaa darbe yoo hin hojjenne ta'e harka kee qullaa waraana dhaqaa jirta jechuudha. Sababni isaas qorumsi Entrance paatarnii yookaan mala mataa isaa qaba. Adeemsota qorumsa waggaa darbe yoo hojjettu hordofuu qabdu. Ji'a lamaan kana keessatti torbanitti guyyaa tokko exaamii godhadhu. Sa'aatii 2 walakkaa irratti akkuma qorumsa Entrance dhugaa sanatti teessoo kee sirreessi. Bilbila kee silent godhii fageessi. Achiin booda qorumsa waggaa tokko fudhadhu. Sa'aatii qabadhu hojjedhu. Maaliif kana gochuu si barbaachise? Barattoonni tokko beekumsa osoo hin taane yerootu isaan kuffisa. Gaaffii 100 sa'aatii 2 keessatti xumuruun iskiilii mataa isaa gaafata. Sodaa kee balleessuuf yeroo baay'ee qorumsa practice kan gootu taanan guyyaa qorumsa dhugaa sana dhiibbuun kee ni hir'ata. Lammaffaa reverse engineering. Kuni iccitii barattoota qaxaleeti. Qorumsa waggaa darbe hojjettee yoo xumurtu gaafii dogongora qofa adda baase. Fakkeenya fiiziksii irratti gaafii optics irraa dhufe yoo dogongorte kallattiin gara kitaabaa keetii deebi'uun yuunitii sana qofa dubbisi. Kitaaba hunda irra deddeebi'anii dubbisuu manna bakka dogongora keetii qofa fiiksi gochuun yeroo kee siif qusata. Qabxii keessa ariitiin siif dabala. 3 gaafii track qaban adda baafachuu. Qorattoonni Entrance gaafilee tokko distraaktarii kanneen nama dogoggorsiisan itti dabalu. Fakkeenyaaf not except yookaan always jechoota jedhan irratti akkamitti akka hin gowwoomfamne kan itti barattu yoo gaafilee baay'ee hojjettudha.
barattoota koo ji'a lamaan kana keessatti kitaaba dubbisuu kee 40% godhi, gaafilee hojjechuun kee 60% haa ta'u. Gaafiin daawwitii keeti ati maal akka dandeessuu fi maal akka irrattu kan sitti agarsiisan isaan qofadha. Kutaaffafa nyaata sammuu, hirriba fi xiyyeeffannoo. Amma gara dhimma jireenya kee isa qo'annaa kee waliin wal qabatutti haa dabarru. Sammuun kee maashinii miti maashadha, yoo itti dhiphistu ni dadhaba. Qofa hirriba. Baay'een keessan halkan guutuu nan qo'adha jettanii of dhiphistu, kun of ajjeesu qo'annaati. Saayinsii maal akka jedhu beektu? Sammuun keenya waan ati guyyaa dubbiste short term memory irraa gara long term memorytti itti kan jijjiiru yeroo ati deep sleep hirriba gadi fageenya keessa jirtudha. Yoo hin rafin waan dubbiste hunda ni raaffatta. Yoo xiqqaate sa'aatii 5 hamma 6 rafi. Lama bilbila kee gadi kaa'i. Ji'a lamaa kanaaf TikTok, Instagram fi Facebook uninstall godhi. Maaliif beektaa? TikTok irratti scroll gochuun sammuu kee dopaaminii akka maddisiisu godha. Sana booda gara kitaaba keetti yoo deebitu sammuun kee ni hibata. Fookasii kee ni dhabda. Xiyyeeffannoon kee kallattiin qabxii kee waliin wal qabata. Bilbilli kee qabxii kee si jala haatuuf jira. Of eeggadhu. 3. Water in the brain food. Bishaan baay'ee dhugi. Sammuun kee bishaan yoo dhabe ni nuufa. Qo'annaa gidduutti pirootiinii fi faayibar kan qaban akka muduraa fi fuduraa sooradhu. Sukkaara baay'ee irraa of qusadhu. Yeroo gabaabaa enerjii siif kennu booda garuu sammuu kee kiraash godhee si dadhabsiisa. Kutaa 5ffaa. Amma iccitii guddaa tokko sinitti nan hima. Barattoonni baay'ee sa'aatii 10 teessoo irratti dabarsu, garuu waan sammuu isaan keessatti gale yoo madaaltan kan sa'aatii 2 hin guunnedha. Sababni isaas passive learning waan hojjetaniif. Ati garuu ji'a lamaan kana active learner ta'uu qabda. Kanaaf meeshaalee lamaan kana fayyadami. Tokkoffaa mala Feeman. Malli kun maqaa Profeesara Fiiziksii beekamaa Riichaard Feeman irraa dhufe. Inni maal jedha? Waan tokko sirriitti hubachuu kee kan beektu yoo nama waan sana hin beekne tokkoof salphaatti ibsuu dandeettedha. Akkamitti hojjeta? Mata duree tokko fakkeenyaaf photosynthesis yookaan Newton's law dubbisi. Sana booda kitaaba cufi. Akka waan hiriyyaa kee waan sana hin beekne tokko barsiisutti sagalee kee ol kaasiti ibsiif. Achiin yeroo ibsitu bakka si rakkisu sana irra deebiitoo dubbisi. Barsiisuun mala miimoorii kee keessatti wanta tokko permanent storage itti gochuu dandeessu isa jalqabaati. Lammaffaa seera Pomodoro. Sa'aatii kee daqiiqaa 25 sirreessi. Daqiiqaa 25 keessatti bilbila hin jiru, nyaanni hin jiru, distraction hin jiru. Qulqullinaan qo'adhu. Daqiiqaa 25 erga xumurtee booda daqiiqaa 5 kallattiin boqadhu. Ol ka'ee diriiri, bishaan dhugi yookaan qilleensa fudhadhu. Deebii saayikilii 4 erga hojjettee booda boqonnaa dheeraa daqiiqaa 20 fudhadhu. Malli kun sammuun kee akka hin nuffinee fi fookasii kee akka hin banne godha. Ji'a lamaan kana qulqullina malee baay'ina sa'aatii qofa hin lakkaa'in. Erga barattoota koo ji'a 2 jechuun guyyaa 60dha. Guyyaa 60 immoo jireenya kee kallattii jijjiiruuf gahaadha. Haara dhiphachuu dhiisi, tarkaanfii jalqabaa fudhadhu. Namni qabxii 300 fi isaa ol fidu nama addaa miti, nama smart ta'ee yeroo itti fayyadamudha. Viidiyoo kana erga xumurtee booda kallattiin saabjeektii tokko filadhu. Active recall yookaan Pomodoro technique fayyadami. 25 qofaaf jalqabi. Dadhabbii jalqabaa sana cabsi. Kufaatiin kee kan murteeffamu qorumsa irratti osoo hin taane har'a booruman jalqaba yoo kan jettu ta'edha. Viidiyoon kun barattoota dhibbachaa jiran hundaaf akka ga'u share godha. Isin keessaa eenyutu chaalenjii kana fudhatee guyyaa 60 qabxii 300 ol galmeessuuf qophiidha? I am start today jedhi koomentii irratti naaf barreessi. Dabalataanis rakkoolee barattootaa kan ta'e kanneen akka suusii bilbilaa, fedhii qo'annaa dhabuu fi waan dubbiste dagachuun kan rakkattan yoo ta'e viidiyoo iskiriinii kan irratti jiru tuquun furmaata isaa argachuu dandeessu. Nagaa tura.